الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسوله وصفيه من خلقه محمد الصادق الأمين القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فكر سلامتا هرا معرفة ولا لي صلاة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ما لي دري إرد أبغى أمارك مساني ولتتأبمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما أكم نجاجرت أمة مسلمة قالني كربي وهندان نفائي تلني نفؤلهم في تلكائي نعما تلا إسان الرت والجائي أستاذني أعطي مفبرتوني ساني أكم نجاجرت إسني فخير إذني فاكن وجي خيري وجينا مس عمري سيرتو الله أكبر أستاذة هنداف أميروتا كينيا أما اللي مسيسي غوتو تدير ربي كراف نكيلنسي جال اللي بنجيني إذني فاتو آخرات ردوستي ولينواقعو اللهم آمين Palayaan gammachuu ammuma naga'ee katmii qur'aanatii akkasiin dhaga'e galaa qopheeffadhee anis dhufe ka'ee shaashaa sin gochuufin gubbaatti ol ba'e. Dhugaasime Sagantaa katmiitu mana kan koo jiraa naan jedha Ustaaz Johaar gootichi ilma dhiiraa anillee nin jedheen Ustaaz Abshiraa gama walalootiin ani isiniif jira. Kitabat الله أكبر Baay'ee sin yaadara hunduma keessanuu nagahan gaafadha. Hoogganaa markaza kanarra hin dursa eegaladha. Geggeessitoota sagantaa achiin ittaanfadha. Ustaazota hundaaf ammas barattoota ittan dabaladha. Hoogganaa markaza ifaa Islaamaa Ustaaz Johaar Yaasin hayyuuf gameessa namaa akkami naguma keessanii guyyaa har'aa arguun baga gammaddanii. Dr. Asadullah akan Ustaza Bashasha kagaafa sagantaa nama gootan shaashaa warra gamtaa kanaa ilmaan abbaa tokko baganaaf jiraattan ustaazota kan koo. الله أكبر yes Hunda maqaa dha'uuf yerootu nan ga'u guyyaa cidha keessaniitti naa ga'u. Markazni tawxiidaa hundumtuu kan keenya markaza ifaa islaamarraa bakka bu'ee baga nagaan dhuftan keessummoonni keenya hunduu keessummaa miti markazni ifaa islaamaa keenya Ustaaz Johaariin durfama innis ustaaza keenya tokkummaaf jaalalan nu barbaachisa yaa ummata keenya. Markaza ifaa islaamaa jirra mana kabajaaf jaalala kan as keessa jiru hundisaa halaala hundumtuu ni jira waan feetan filadhaa nurraa mukaayinaa kokkolfaa taphadhaa daa'imandii barbaanne asinitti facaafna leenca fi xayyaara fataasanaa jedhaa hin feenu hiraara kanaaf nyaadha dhugaa deema bashannana kan isin keessummeessu tokko keessa ana. الله أكبر Seeqataa kokkolfaan isin keessummeessa nyaata aadaa keenyan isinii dhiyeessa eegan akkas jedhee keessummaa simadhe gara waan dhufeefin achi dabarfadhe. Haadha sagantaa har'aan eebbisa barattuu markaza ifaa islaamaa baga gammadde kaa obboleettii koo Faaxuma bu'aa bahii hedduu keessa qaxxaamurtee baga gammadde kaa qur'aana xummurtee isinis ustaaza baga gammaddanii barattuu kanatti baay'ee dadhabdanii bu'aa dadhabbiidhaa baga agartanii. Ka'een achi darba gara barattoota waliifis ustaaza warra laatu boota hedduu wal jaalatu tokkummaas qabanii kanaaf hunda caalan sin jaaladha'anii jabaadha baradha obboleewwan keenya seena babbareedaa dhalootaaf ol keenya. الله أكبر Tokkummaan ol kaanee diin rabbii utubna osoo yeroo qabnu maaliif kaayyoo dhabna dhaloota deemsuudhaaf seena malee duuna uffatuma dhiifnee qabriitti gabbuna guyyaa lama booda ni irraanfatamna sunnaa nabii irratti nu haa sabachiisu jannata Allah isaanii nu haa qubachiisu.
Waa'ee dhimma har'aa asumaan gabaabsee gara ustaazotaan achisin dabarse. Yeroo hundumaa ustaazotaan faarsaa nu barsiisaniiru kaffalanii aarsaa. Allahu Akbar. Jechoota hin qabu akkamiin sin ibsu isin dhabuun feenu haga ija ibsu akka abbaatitti suutuma nu gorsu abbaa iccititi waa hunda nu dhoksu abbaa obsa guddaa daawitii jireenya yoo gaarummaa malee hin qaban hammeenya jechi an dubbadhu tasa sin itti rabbi sinaa tiksu. Allahu Akbar. Waan beekanu irraa beekumsa nuufiru gandummaaf gosummaan isaan biran jiru dhalootaaf sagalee nama laalan bifa nuura imaanatu isaan irraa ifa oolummaan keessan guddaa nuuf taatanii abbaa waa'ee jaraa dhiisee akkamittiin darbaa halkanii fi guyyaa yeroo nuuf kennanii jecha isaan ibsullee soqeen dhabe ani. Allahu Akbar. Leenca yooniin jedheen leenci nama nyaata way arjummaa isaanii hin qaban fakkaata jechi an dubbadhu jechi isiniin ibsu dhiise darbuu biraa isinaa milkeessu addunyaaf akhiraa abdii rabbii guddaa hin hafnu wal biraa xiqqeenyan diin baruu itti bobbaatanii barsiisatuu jirtu wanta barattanii ustaazota keenya ijoollee qaxalee jireenyi kan keenya bar isiniin tole jirtu ustaazota abbaa keenya lammataa siyyaamuu danda'u jechan na hanqata jazaa ustaazota akkamiin galfanna kottaa afur teenyee itti heerumna abbaa abdallaa akkas hin jiraan nagarooti. Allahu Akbar. Ummata wallaalaa walitti qabdanii diin rabbii barsiisuuf wajjin taabdanii gaafa gammachuudha wajjin ashaqxanii gaafa gadda isaanii wajjin gadditanii kana qofaa miti nisa barsiiftanii lazzaa islaamummaa akkaan mul'iftanii galatooman jedha hundi ustaazanii haasidansiif jinni isinirra haa qabu budaan isin laalu qileettaa caccabu. Akka haadha keenya garaa nuuf laaftanii halkanii fi guyyaa nutti dadhabdanii dogongora keenyas irra nu tartanii suuta nu gorfataa nu garsiistan karaa badii keenya hunda irra nuufis dabraa hedduu sin jaalanna leencan fakkii namaa sadarkaan kan keessa yoomillee oluma. Allahu Akbar. Garummoon oolamu akhiraa kadhaqu guyyaa san firdoosi isinaa waffaqu isin duuka deemne harka sin qabanne dadhabbii keessanii waan baay'ee arganne sa'aatii hirriibaa irraa nu murtanii nu qaraasisuudhaaf nu wajjin bultanii halkanii fi guyyaa numa wajjin jirtu waan qaraatan irraa nuis qaraasiftu qur'aana qofaa miti kan sinirraa barre akkaataa jireenyaa sinirraa agarre beektota nu taasiftan wallaala baaftanii nu wajjin dadhabdu guyyaa fi halkanii hunda nuuf taatanii tu hin hambifanne homaa ustaazota keenya baay'ee galatoomaa. Allahu Akbar. Irraa siqimee taduriin gargarii. Nus mataa ol qabnee isin faana deemnee diin rabbii baranne ka hattuun hin hanne milkii ganda lamaa ka bu'ee hin banne ustaazota keenya leencan fakkii hin qabne halkanii fi guyyaa of biraa hin dhabne yaa rabbi irraa qabi waan isaan hin malle umrii nuuf dheeressi yaa rabbi ammallee ustaazota aatti imoo warroonni komatu gaafi xiqqoon qaba garuu naaf deebiftu maallaqaan barsiisuu inuma aaddanii madarsaa keessan kamtu tola barsiisa deebisuu dandeessanii barnoota dileeyyuu ka bu'aa nuun qabne maallaqaan baranne kee jedhaa jalqabne barattoonni imoo aguma kaffaluu yoo jenne qoranne 5,010 inni nuu diigdama riyaala deebifnaan isheen 200 yoo damooza jenne ishee guyyaa lama geemi jechaa ka kadhataa oolu tiktook irra taa'ee maallaqa keessanuu isaantu hataa'e maaliif hin dubbanne kuna laala ta'e ani iyyuu gaafadhee gatii leenca tokko birrii Itoophiyaa 51. Kan wadda dhooyera. Yaa! Kana qofaa miti yoo na dhageessanii weellisuma tokko Dubaayiif Baahreeniin geessanii makiina fi birrii dhahaaban galchanii maaliif hin dubbanne amma eessa jirtu aduwwiin ustaaza dacheerra haa dhumtu. Allahu Akbar. Nadir maddu taasifni
Akkam akkam dubbiin ni inaafiftanii ka ustaaza imoo jettan jibbaadhanii ustaazni tuqamnaan hin callisu'anii keessattuu dhaga'i durriyyoonni faanii nama akka keessaniin hin qeeqamu ustaazni wallaala waan beekne qeeqa maali godha jaahilli ofiifuu diin irraa fagoodha diin keenya kaaddamna haguma dandeenye of eeggadhu namni ustaaza irraan teenye. Allahu Akbar. Maal ustaaza qeeqa duriyyeen gayyaa'ee qur'aana barsiisu yakka wayii ta'e miidiyaan haraaman guutamee nutti sossoose dachee ustaazota keenyatu qur'aanan xaliilche ganamaaf galgala warra diin barsiisu jazaan keessa rabbiin jannataan haa baasu. Waan isin rakkattan namni hunduu ni beeka durba jana janu dhabee ustaazota qeeqa akka kana ta'uun illee hubannee diin rabbii barachuu daran itti cimne duniyaa haree yoomuu hin dhaqqabnu diini rabbii kana maaliif hin qabnu kootta duniyaa irratti galaa qopheeffanna gaafa sirraa deemne firdoosii qubanna dubbii yoo baay'ate dogongoraan dhabu dhiifama naaf gootu an beekumsan qabu walaloo koo har'aas mattan geesse wayi gammachuun immoo deeme na fageesse. إيفا ما نقول أصلاً يتم إيرسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تسديسي الله أكبر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته هنجي وأنا ما كنت تنيجاو يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله ياو ما دولا تفريم يا